dachee faarsaa dachee ajiitu qonnee sirraa nyaannaa nama daa'in jettu jiraa keenya baattaa du'aa keenya nyaattaa natti addaa hin jettu. Dhaloonni salaalee waa isiniif dhaamaa meena dhaggeeffadhaa wanta naaf galeerra. Geenni hidhaarumsaa godina kee jira abdaadhii keetirra. Akkamii simattee takkamiin galchitaa maaltu qophaa'ee fi siif maatii keetirra. Maaltu qophaa'ee fi siif maatii keetirra. Abbayaan diinagdee ibsaa maddisiisuun galii argamsiisa. Abbayaa siyaasaa Itoophiyaa jechuun eenyu akka taate addunyaa beeksisa. Abbayaa waan hundaa jabeessi deeggarii yoo dubbii siif galee. Waan nu godheen beekureef garaa nuuf laafee maseena nuuf dhalee. Jabeessi deeggarii yoo dubbii siif galee. Gaafa dubbiin taree himmati dhalchitee gaafii si gaafata. Yaa abbaa koo ati hidhaarumsaati maaluma gooteefi. Dhagaa kaabdee jirtaa yaadan deeggarteetta abbayi deemteeti. Moo qarshii ergitee fasuma teesseti. Yoo hirmaachuu baattee dubbiin nama dhibaa gaafii dhalootati kuni gaafii cimaa. Karaa miiseejitiin 81 duwwaa jechuun irratti daballee miiseejii ergina. Qarshii xiqqoo baafne tabbayaan gaddanna. Abbaa carraa taanan qarshii xiqqoo tanaan guddaan badhaafamna. Gootummaa kaleessaa iddootti deeffanna. Guddina biyyaatti yoo badde qooda. Shakkii tokko malee faranjii qacarraa waggoota 5 booda. Wannan jechuu fedhee sirbi koo innarraa sirratti dhuma. Yoo itti gammaddaa karaa feesbuukiitiin laayik sheerii gochuu namuma natti hima. Dogongora taana namuma natti hima. Kanarraa baradheen boruuf itti cima. Karoorri baranaa ida haaromsaati misooma kan na dhaggeeffattan martuu galatoo.